Akkuma isinii masalatti dura viidiyoodha filatan viidiyoo kooppii liinkii tuqattan maqaa irraa hambistan jechuudha. Egaa kooppii liinkii kanatti gadi tuqattanii booda irraa baatanii Google Chrome dheetan. Google Chrome gisa dheetan asirratti viidiyoo buufachuu kunoonni argatan maqaa isaanii argatan irratti gadi dhootanii jechuudha. Erga gadi dhootanii booda irratti barreessitan. An bilbila kiyya kun iPhone waan ta'e jecha akka Samsungii si fidu viidiyoo daawunlood jetteetuma irra search gootaati wantarra jechuudha. Eegas booda kanatti paaster goota. Paastii gara goote booda naa obsaati keessa shabaa kiyyaa jabaadha. No haala kanaan isinii fida. Haala kanaan erga isinii fidee booda ol siisitan. Erga akkanatti ol siisitanii booda kan jidduudhaa kanatti gadi dhootan. Erga kanatti gadi dhootanii viidiyoo san qulqullinaan akka buufatanii booda erga kanatti buufatanii viidiyoon isiniif gadi bu'ee kun gama jalaan argitan lakkaa'aati jira. Akkanatti isiniif gadi buusaa jechuudha. Haala kanaan xiqqishoo turtaniiti eegdan viidiyoo hunda akkasii gabootan. Erga viidiyoo hunda kana gabootanii booda deemtee kokkootee keessa dheeytee maal filatta? Viidiyoodha filatta jechuudha. Erga kanatti itti dhootee viidiyoo filattee viidiyoo tana as fudhatta. Haala kanaan yeroo as fudhattee booda maal godhuudha qabda? Viidiyoo biraati jalaa kanaan maxxarachuudha qabdanii jechuudha. Irraa murtan akka kanaas itti dhoota. Ka jalaa kana search itti dhoota. Deebitee viidiyoo nama sanii kan manzuumaa takka taphatan itti asuuta jechuudha. Akkana guututti qabdee wal qixxeessuudha qabdaa jechuudha. Haala kanaan yeroo wal qixxeessitee booda na obsadha. Akka haala kanaan wal qixxeessitee booda sagalee jalaa irraa cuftee erga sagalee tana irraa cuftee booda asitti irraa murtaa jechuudha. Hanqa gamaa inni jiru san irraa murtaa. Akkam ta'a? Kunoo akkana ta'a jechuudha. Na obsaatti qosin siifadha. Kunooti akkana sagalee isaanumaa walii kannaa deemaa jechuudha. Eegas boodas ni murtaa asittis erga kana murtee booda hanqa nama sanii karaa muruu barbaadu qaxirraa goota. Viidiyoo biraa san as fudhattaa jechuudha. Viidiyoo kana haala kanaan eega wal qixxeeffatanii booda viidiyoo guututti hanqa namni san dura jiru irratti qiyaastee sagalee jalaa cufuun hin dagatinaa irratti qiyaastee hanquma sanii qab goota qabdee kanatti murtaa jechuudha. Haala kanaan yeroo murtee booda maxxarra isaarratti isinitti agarsiisa. Kanatti wal fakkaatee jira jechuudha. Ammas as qabattan erga as qabatanii booda irraa murtu itti deebitan viidiyoo biraati maraxattanii jechuudha. Viidiyoo taanis giza amma kanatti as maraxattan wal qixxeeffattan haga dhumaatti viidiyoo kan daawwachuu hin dagatinaa. Warra kabajaa teenyaa jaalala qabdanillee subscribe kunoo yuutuubni kun keenya kun haaree waan ta'eef nu godhuu qabdan isin jenna. Hadaraa Oromootii warri viidiyoo kana daawwata akka bireen kunne asumaanii isinii dabarsa. Haala kanaa yeroo muratte na obsaadha. Maxxarrashaa akka inni ta'uun isinitti agarsiisa. Kunoo ni argitan. Ammaan tana maxxarrashaa irratti kunoo akka inni ta'uun isinitti agarsiisa. Kunoo daawwadhaa. Kunoo daawwadhaa. Argitanii jirtan kunoo akka isin barbaadan isin ta'ee jira waan ta'eef galatoomaa iddoo takka na dhageeffachuu kiyyaaf chanaaliin kun haaree waan ta'eef subscribe na godhuun gama keessanii Oromootii galatoomaa nagiyaan naaf turaa waan barbaadanis nu gaafachuu dandeessan. Chanaalii kana subscribe godhuu bicha naan dagatinaa isin jaanama kuma tokko qofaa isin barbaada.